dhugaa rabbii namni akka mucaa kana akka anaa jaalattanii jirtanii aktiin isaa wanni marti isaa kasin kolfisiis jechuudha. Wanni marti isaa hadhamuu ijoollee biyya keessaa kasasaaraa nulleen kasafna dhugaa akkana kararra yaa'anii nu bee kifilii teenna keessatti sekondii meeqa bichaafataa yennaa ijoollee biyya arabaa akkana taate tiiktook irra yaate isaan bee waan silkii hin qabnee fi waan silkiif waayifaa hin qabnee fi yaa'in malee mana ijaazaatitti dubartii biyya arabaa akkas goote akkana goote yeroo galatamu hedduu nu galatamu wallaahi mucaan kun gizee baay'ee dhugaa dubartii biyya arabaa dubbata jechuudha. Dhugaa dubbata bakka viidiyoon isaa wanni martu dhugaa rabbii dubbata rabbiifu dhugaa dubbata dhugaa ammallee dhugaa ta'e rabbiin si dhugaa dubbatu irraa sin dabsisin jenna yaa obboleessa kee namni akkasitti waa'ee godhaaf illee wallaahi qanna kolfisiisa wanni marti isaa jechuudha. Immoo wanni jettiin tasaasofte kan dhugaa rabbii jettiin dee lamaa sadi goonessin fuuna lakki an tokkocha kiyya nama tokkotti kennuu hin barbaadu akkana ilaallee tuqan hin barbaadu tokkochuma barbaada kana waan ta'eef kana tasaasofte irtaa hin barbaadu tokkuma tokko gamataa kootii barbaada. Kana waan ta'eef dhugaa rabbiititti ilaalcha shamara biyya arabaati qabdan warri ilaalcha badaan qabdan nu sekondii viidiyoo itti gallakkifnu sana gartanii gizeema san qayyarrannee gizeema san mammaraanna malee karra yaane hin maraannu abboo indee maaltu nu maraachi nu sammuu keenya bashannansiisu nama wajjin qaanuu qabnu asirratti namaan ol baratu bakka waa hedduu jira waa cinqii waa hedduu as raggatu dhufna malee akkanaa miti ijoolleen biyya keessaa immoo anillee duraanuu biyya jirutti cinqii mata